دعاء ملي عمره متى كومنتين دو بسيني أتفرما كيتو في كتابة كتيرا كومنتين دو بسيني والله العظيم ثم والله ورب الكعبة ورب الكعبة nama do irra dhaggeeffadhu gaasin gosa ani immoo nama do irra umraa gochuu dandeessa garuu immoo nama jiru immoo nama jaallattu du'aayii goota malee umraan nama lubbuun jiru irraa godhamu hin jiru rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam qaamaan argamanii hajjii isaanii godhanii hin jiru akkasiiraan dubbatu jechuudha hajjatal wadaa'i kan isaan godhan hajjii dhaammannaa akkasii miti uummata keenya yoo hin dogoggorre keenya hajjii dhaammannaa jechuun inni kun isa daboo gaafa qabu miti mubaarak isan akkaan irratti duulchisu miti kun hadiisa ummataa jedhameen gaafatamu kun hadiisa natti himtee kala assalaamu alaikum dhume galatoomi sirrii jettee afootu naa jedhe ga'ani intini jechuuf miti ga'ani jechuun gaasheni qalmatti waa ergii naan jedhu dhabeeyyi sirraan ajjaa jedhaa jira iyyee kan biraa استاذ ربنا ثم والله لازم والله جدي والله كنا منتو ان اما هاتوغا هذا فباس ولون قبل متيما كنافو جراف غايون عمران غدي رون ما فكران سنان جرافيس لما شريعه تفتواتي ما سبايتي جچو بود ساتي بو يچايو كان ساتي بوديو گلچو تقبان ساتي وانت دويرا هذا فباكي تيرا daite umra goruni dandeessa nama jirurra umraan gootu du'aayi goota iddoo teettee itti gootuutu jira makka yoo dhufte jechuudha harama yoo dhufte umra wayita gootu yaa rabbi nam aanaa keedii ummata keenya sagaleen nagaamaa sagaleen koo naabi yoo fi umra jechuun gama fatwaati walitti dhufu gama qofaa doktora dhageessanii kanaafuyyuu nama jirurra wallahi wa rabbal kaaba jette kakachuu dhimmotu hin danda'amu ati waan tokko waan dhugaan taane waan daliil yaa obboleesso waan daliil ittiin qabne tokko wallahi wa rabbal kaaba jette kakachuu itu man beeku hundu fi obboleesso itu ati dubbiin jalqabin kaa direes akka taati dubbaddeera maa inni isin barbaadartan amma carraa qabaan carraanaa kenne metti dubbadde buufani maaf obsanaan kennitu waa hundi haraam wa rabbal kaaba jechuun haraam wallahi jechuun haraam ishi nan dhageen sin jedhe den gaddan dhageen natti man hin beekon gana waa'ee umraa jarri saudi arabiyaa irtanu dikka jechuudha namoonni mana tan irtanu yooni sin amanee sin biran dhufne illee abbaan koo gaafa sheek maammeen quraana baasanu jabbii ho'i qalani maallaqa jabbii sana garaana nyaate abbaan koo والله كانوا أبغى كافة ساري كرانا باسري غاشين كرانا باسري mana baru والله gamma dari juga jabbi miskin mana kesa kalate ogame ka juga ya orang nu bisa kani phone mana tur ga bisa kan ngacsen dan ada isa garana ngati mamme yo amma yonde me mati da hajjin goda dhaggeeffadhu me hadisa bulu mati da hajjin goda rabbe de anarka wa butuni bi anarka wa butuni bi hadisa natimu sila hadis ni kun kesa natimama mungge hajjin sirra ka sidukuba hajjin sirra ka kesa na tumala mana kutu batti ifani battok jalqaba of marketi hajji gochuu qabda jalqaba ani moositani ma waa'ee hadiisa karaan kun sin baasu of marketi hajji gochuu qabda erga ofii keeti hajji gooteen booda abbaa keeti haadha keeti ana isa lubbuun jiru utuun hin du'in yoo narra hajjaati yoo hajjatan lodaa isaa yoo danda'amedha malee ana nama lubbuun jiru wanta narra hajjaatu hin jiru tokko mana Finfinnee keessa lafa bitachuu sirriidha. Agesse mana Finfinnee keessa bitadhu isa jettee fi hin taane maqaa keetiin isa jedhu immoo uummata koo murteessa yoo uummanni maqaa isaatiin rakkoon qabu biti jedhee nan bita bakka silaa du'aa jira jedhu jarana ani narkubuu yuuni manni video itti bee nani achi dhagaanii ijoolleen naa dawwalanii ni kaan immoo ni kaan du'aa inaa kadhata wajjin jitan saabaa jala deemee du'aa inaa kadhata
Asheni ne bizuru fe. Doaira kana churu fe sayara. Dukunu soma jiru do soma jiru. Jabadu ti lafa mi bende ke tabi ti dabe. Maka ko. Mana ko churu ergen ke. Pinjala mi jettu. dhugaa keeti maaliif hin ilaale jarri bo'e sun faayidaa inni bo'aas oole suni argaan jira waa tokko jechuudhaan faayidaa siif qaban jenne boo'ichee numa bareeka isaa bare sumarraa bare amma wanta jedhaa jiru wanta ati amma fakkeenyaa fi ifaajjetta waggaadanu Wai kuma ko dia sabtu do ina kada chuko president. Wai lafa bita chuko ti. Nama dukku bata jiru. Me nama dukku bata berarti wai nama duwe mani. Wai nama duwe kanandura balu duwe. Kanandura balu duwe. Akka jechu tim jechike ko. Na dukku ba jere bitan. namni dhukkubate eessa deema Lafa bitadhu fooqii bitadhu. lafa bitattee maqaa keetiin jechuudhaan wanti guddaa fooqiin biliclici qeerroon Oromoo itti hirmaatee anatti hirmaachisa siin jedhe Finfinnee keessan jira wanti hundinuun harka jira amriin salphaadha amma fakkeenyaaf siif dhugumaan siin jedhama namni kumni tokkoof 200 dhagaa jira bitattee fooqii pilaas waanii yookaan pilaas tu yookaan lafa intineettee hamlee siif taasii galee uummanni jechuudhaan kan mubaarii jedhamna mana sana jechuudha fakkeenyaaf yoo suuqii goones barbaree jaallattu sanas finnee yoo keessa keenya yoo mata illee tokkos namni si gargaaruudhaaf jechuudhaan si galee wanti na dhibu barbaree kana hawaliin jaalalatti qabdu taa'aa mi galmanya qixaatiin kee barbaree suuqii kee keessa kan guute barbaree isa yeroo biraatti deemne gaafa soomni ba'e innaa Samira bartee rabbee Samiraa kana bira haasa'uu hin dandeenye innaa kanaafuu wanti guddaan amma fakkeenyaaf amma fooqiin dhumti wayii manni tokko man asitti bitame በጣም ትንሽ ብር ነው ሙባረክ ባይዘው ሚሊዮና Wai ko bichatte tunde barbare nane archite ganta ko suki ko yero jetto suki ko gaba duftu. Mallan jette ne gurgura yero sana lakkamma kana nama miti. Anuma gurgura mallan jette. nayyaadadha inna sana kaayiroo dhufe mana wayii kare fadheen jiraadhaan badaa nama keessan deemu yaani miidiyaa irratti yaani I am influential inna sana nama sadii moo afurtu si beeka akka raayii kee haadha manaa kee ilmoo kee kan haala namni si beeku sin jiru haa ta'u malee inna sana gaan beekamaadha Jawaarii taane anumatu jira gilciidha manni Oromoo beeka waa tokko wanti dhodhokfamu hin jiru haa ta'u malee inna sana achumaan nyaata tamirii abbaa tamaame haati manaa koo kaayiroo jirtu dhaqiitii barbarree fidiinaan jennaan achumaan gaafannaan mana mubaarik mana obboleessa keetiira jedhan waan jedhe wallaa jedhan achuma ana birrittiidhaan dhaqee jimaa bitadheen ayyaaniin biraa umraa amma yeroo naqu guyyaa awwalaa sana umraa nan fixa namaafis gochuu nan danda'a siifis jechuudhaan gochuu nan danda'a wallaahi isa dhugumaati warra kootiifis ilma kooti abbaa fedheef gochuu dandeessa gaafadhus Maallaquma keetiin jechuudha. ispoonsarrii yoo argame caalaadha indoom ispoonsarrii waa lama argata jedhan Limon akkame hin qabduuti mucaa mucaatuun tiniinaan jedha kanaafuu alaa kulli haal namaafis hin godhama yaa namaafis hin godhama kanaafuu alaa kulli haal maal jechuufani yoo barbaadde by the way yeroon deemu bargixanyinnet siifis mubaarakiif jedhee akkani umraa godhu nan beekan bargixanyinnet kophaa keetti viidiyoo siif hin erga rabbe inshaallah haa ta'u malee amma wanti guddaan jechuun amma fakkeenyaaf maqaa keetiin yeroo makiina guyyaa tokko ta'us namni sababa ummata Oromoo kana namni boo'eera yoo ta'e imimmaan tokko buuseera taanaan namni suni Oromoodhaaf akka jazaa guddaa qabu namni amma giiftee ergaa amma mana koo se'aaram guddaarra na kaa'e mubaarak isin beeka na kanaafuu suuraa koo xottoqaa kamiifu maal jechuufani
namni uummata kanaaf jechuudha